السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالتمتوتا في كبجمتوتا أمة أورومو جرتو بكما جرتانيتي نكا في كبجان كين سنبرا جراتو تشار اللي مشا بريدو قبدي سنين فجراكم اسم بيكتان مشا أورجنالي مشا بريدو راك أنك قبدي سنين دفي isa kana ammoyyuu hanga xumuraatitti isinitti mul'isa jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan ammoyyuu keessaan na dubbisuun irraanfatina lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irratti na argachuu dandeettanii isuma kanaan argachuu dandeettan jechuudha. Telegiraamilleen, iimoolleen, waasaappiilleen kanuma jechuudha kan ittiin argattan. Amma ammoyyuu gara meeshaatti isin keessaa namoonni bitachuu barbaadan jechuudha. Kana qofaa miti haasaallee isinitti hin dheeressu warroonni sapiraayizii maatii keessaniif Ramadaan dhiyaate jira bituu barbaadan isiniif bita jechuudha. Ifa manarraa ta'ati jidduudhaan badee ture wanta ani badee fi meeshaa garanaa kana yeroo biraa isinitti mul'isa. Wanta akka firiijii, televiziyoonii uumama kanneen jechuudha. Meeshaa baay'eedha. Meeshaan garasii sunniin kana qofaa miti meeshaan hin baanellee hin jira. Isa sanneenillee viidiyoo isiniif waraaba jechuudha. Amma garuu isiniif hin waraabu. Arbaa majlisiin waan itti gahaa jiruuf wantoonni akka biffeellee baay'eedha. Ajaja baay'ee waan qabuuf sababa saniif isinirraa bade jechuudha. Meeshaa wanta bitaa jiruuf jidduu kana keessa immoo ayyaanni kiristaanaallee waan jiruuf gannaan jechuudha. Suuqiin cuccufaadha guyyaa lamaa kana kaleessaa fi engadda sababa saniif jechuudha isinirraa badee waan biizii ta'eef jecha warroonni ammoo viidiyoo meeshaa keessan gad isiniin dhiifne ammoo xiqqoonaaf obsaati warra jalqabaat bitameef isaaf waraabaa keessaan illee akkasumatti itti aansee isiniif dhiisaa obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Amma ammoo gara meeshaatitti isin keessaa eelee kun akkuma baratame eelee beektan jechuudha. Eelee jaalatamtu eelee bareedduudha. Bakkoonni isii garaa keessaa baaldii guddaa fedhe kaa'uu danda'a jechuudha. Akkana fakkaata baaldii guddaa iyyuu hin kaa'a jechuudha. Akkana fakkaatti baay'ee bareeddu taate jechuudha. Gamannis illee inni guddaan ajajaan maaliif yeroo baay'ee akka hojjetamu barbaadama. Keessi isaatitti jechuudha. Eeleen garaan isaa keessi jechuudha. Akka baay'ee orijinaalii ta'ee keessatti nama yaabbisanii hojjetanii fi keessi isaa immoo akkana fakkaata. Kinootii wanni isaa gubbaarraallee laamaraan isaa gubbaallee akkana fakkaata jechuudha. Eelee bareedduu kana bitachuu yoo barbaadan gatiin isii birrii 8,000 jechuudha. Jala isii kanallee waan barbaadan kaa'atan jechuudha. Akkana fakkaata gatiin isii birrii 8,000. Inni biraa ammoo baatiraa daabbooti. Baatiraan daabboo kun hin beektanii yeroo hundaayyuu kiyoosanii malee hin bitu. Baatiraan kamiyyuu addaan baasee isinitti haa mul'isu malee baatiraan hunduuyyuu tokkuma baatiraa wal fakkaataa bita jechuudha. Baatiraa fi maashina juusii, maashina bunaa yaaduma irra deddeebi'ee mul'isa malee kanneen wal fakkaatama bita jechuudha. Akkuma isin argitan kan ikoosaniidha. Kinootii ikoosanii ma bita jechuudha. Yeroo hundumaayyuu ikoosanii malee hin bitu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana kinoo baatiraan isaa garaa keessaa kun eeleen isaa eelee 3 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana akkan takka 2 3 jechuudha. Akkana fakkaata namoonni baay'ee yeroo baay'ee jechuudha. Meeshaa nama bittuuf maaf hin himne maqaa isaa naan jettanii anammoo himuu barbaaduu dhabuu osoo hin taane yeroo baay'ee maqaa nama sanii jechuun akkasitti illee hin gaafadhullee ka beekullee ammoo hin barbaadama jedhee wanta hin dubbanneef malee maqaan namaa dhoksaa hin qabu jechuudha. Haati meeshaa kanaa maqaan isii Jamiilaa jedhamti. Meeshaan kun ammoo kan geeffamu qoreedha jechuudha. Aanaa qoree jechuun namni hin dhageenye jira jedhee hin yaadu qoreedha jechuudha. Meeshaan kun qoree jechuun gara kofalee hin gahanii kofaleerraa makiinaan zoora jechuudha. Akkana fakkaata baatiraa 3 qaba jechuudha. Baatiraa 3 akkuma isin argitan kana akka wasanii jedha baatiraa 3 qaba. Akkana fakkaata jechuudha. Namoonni ammoo naannawa barbaadan asallaa geessitaa jedhaa turtan ifanarra taa qufanna qabee kaleessa malee engadda jechuudha. Asallaa deemee asallaa oolee jechuudha. Meeshaa asallaa geesse namoonni barbaadan asallaa ta'ee roobee baalee ta'ee akkasuma ammoo hasaasa ta'ee hadaabbaa ta'ee boota naannawa kanneen guutuyyuu hin geessan Shaashamannee qofaa miidhaan geessu naannawa kanneen guutuyyuu hin geessaa namoonni geeffachuu barbaadanii fi namoonni bitachuu barbaadan boota isin barbaadan isiniif geessa isiniin jedha. Yoo barbaadanii ammoo
saapiraayiziilee maatii keessaa hin qabaattan saapiraayiziilee isinii bita jechuudha maatii keessanii fi akkana fakkaataa gabanni isaallee kinoo kana akkuma isin argaa jirtan kana ikoosaniin keenya baay'ee baratamaadha yeroo hundumaayyuu oriijinaalii dhiyana jechuudha kan hubinnu gubbaan isaallee keessi isaallee baay'ee ikoosanii jedha gatiin isaa birrii 13 jechuudha akkana fakkaataa inni biraa mooyyuu tirii abbaa sadii kana namni hunduu hin jaalata namni hin qabne hin jiru namni beeshaana biraa bitate isa kana hin qabne hin jiru maaliif gatiin isaallee jiddu galeessaa guddii miti waan ta'eef of jechuuf osoo hin taane meeshaan an bitu karaa karee dambanyaa irraa isinii bita waan ta'eef meeshaa gatii jiddu galeessaan bita jechuudha. Inni kunillee birrii 1500 jechuudha. Sadiin isaa akkana walirratti akkuma isin argaa jirtan kana tokkochi baay'ee guddaadha. Lammaffaan immoo jiddu galeessaa, sadaffaan immoo xiqqisha kana jechuudha. Akkana fakkaata. Gatiin isaa birrii 1500 jechuudha. Inni biraa immoo qorii fi killee bitatte jechuudha. Obboleettiin teenna ashawaadhaan naa hojjechiisna jettee ashawaan kun baay'ee oriijinaalii ashawaa bareedaadha. argaartanii qorii akka gaafa duraa bitee tokko jechuudha ashawaa oriijinaalii ta'e jechuudha baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana qoriin kun baay'ee bareedaadha guddaallee hin jedhamu xiqqaallee hin jiddu galeessa jechuudha bakka xiqqoodha jechuudha yoo kana laalaan dheertuu fakkaatti garuu garaan isii keessa xiqqoodha jechuudha qorii baay'ee bareeddu taate namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin irraanfatinaa isiniin jedha meeshaa guutuu isaa yoo barbaadan namni guutuu isaa walirra barbaade kuma sagal jechuudha meeshaan guutuun jechuudha gatiin isaa wanti isin beekuu qabdan garagara jechuudha yoo ashawaadhaan hojjetame guutuun isaa birrii kuma sagalii yoo ammoo aadaa kaan hin ta'e ammoo guutuun isaa birrii kuma 8 jechuudha asirratti ammoo isa kanallee jechuudha qorii kanallee kaan yoo barbaadan kuma 1 fi kuma 3 fi 500 kun ammoo dabalee jira jechuudha kuma 3 fi 800 galee jira jechuudha qoriin kun namoonni bitachuu barbaadan qoriin takkattiin tun akkas galtee jirti inni biraa ammoo killi kunillee akkasuma jechuudha ashawaadhaan meeshaan ashawaan hojjetamu gatiin isaa waliin dabala ashawaan kun akkuma isin hime darajaa lama qaba jechuudha tokko kacalin isaa kun haqatutu jira inni kun baay'ee oriijinaalidha jechuudha tokkoffaadha jechuudha akkuma isin argaa jirtan tan killattiin tunillee birrii 1,000 fi 800 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan isiillee bitadhaa isiniin jedha akkana fakkaatti inni biraa ammoo saanii baay'ee jaalatamaa fi namni meeshaa ajajataa jiru meeshaa amma boodarra bitaa jiru kana jechuudha viidiyoo gadi dhiisnee meeshaa baay'eetu jira saanii gloovalii kana tokkochi nama biraa hambise hin jiru jechuudha maaliif baay'ee waan jaalataniif jecha saanii gloovalii kan namni hunduu hin qaba bitachuu barbaadan taanaan bitadhaa kana qofaa miti meeshaan gadhiisu kana qofaa miti meeshaa viidiyoo keessa gadhiifamu ta'e boota kamiyyuu fiddan yoo fiddan an meeshaa san isiniif bita jechuudha saaniin giloovaliin kun birrii 4,000 fi 800 jechuudha akkuma isin beektanii inni biraa ammoo burcuqqoo warqaamaadha burcuqqoo warqaamaan kun akkuma isin argitan kana jechuudha kinoo akkanuma jirti baratamtuudha akkuma isin argitan kana jirti jechuudha namoonni bitachuu barbaadan isiillee birrii 2,000 jechuudha inni biraa ammoo burcuqqoon kun baay'ee jaalatame jechuudha namni baay'een bitataa jira jechuudha sa'aatii kanatti nama baay'ee bitataa jira jechuudha jookii kana baay'ee tokko jaalatanii jechuudha jookiin kun baay'ee jaalatama guddaa qabaate jechuudha meeshaa zamoona kana bitaa jiru keessatti namni isa bira hambisaa jiru hin jiru baay'ee jaalatanii jira waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan isallee gatiin isaa birrii 3,000 akkuma isin beektan san jechuudha baay'ee of biraa jaha qaba namni hin beekne hin jiru kan beekne illee laalaa isiniin jedha akkana fakkaataa fireejaa biraa qaba isa wajjin jookii wajjin torba jechuudha gatiin isaa birrii 3,000 inni biraa ammoo kabishaan ho'isu jechuudha kabishaan ho'isu kun ana biratti baay'ee baratamaa fi jaalatamaa akka ta'e jechuudha kinooti kanuma bita jechuudha ammallee har'allee kanuma bite jechuudha akkuma isin argitan kana argaa jirtanii isallee namoonni bitachuu barbaadan akkana fakkaataa birrii 1,000 fi 800 jechuudha bitachuu hin dandeettanii inni biraa ammoo baay'ee tokko ka jaaladhe siinii kana dhugaa isinitti hime nama 3 bitee tokko nama 2 nama tokko aynata buleedhaan bitee micatti aadaa bageessee fi nama 2 ammoo aynata kanneen wal fakkaataa biteef jechuudha baay'ee waan jaaladhe baay'ee waan natti tolteef jecha aynata isii kana wal fakkaataa bitee fi tokko gadi hin dhiifne iyyuu tokko kun amma qabadhee isin dhufe kana jechuudha siiniin kun baay'ee bareeda natti tolee baay'ee tokko waan jaaladheef jecha dura mucayyoo tokko bitee isusan meeshaan isii baay'een itti wal hin geenye waan ta'eef sababa saniif isin waraabne ammoo jaaladhee naan kaleessallee irra deebi'ee isiniif bitee akkana fakkaatti maashaallah siinii kana baay'ee tokko jaaladhee jira eegatti bitee jechuudha baay'ee natti tolee jechuudha akkana fakkaatti namoonni bitachuu barbaadan bitachuun irraanfatinaa isiniin jedha gimaash isii barbaadan 1,700 guutuun isii ammoo guutuu bitee jechuudha kino'anii
darzana bita jechuudha ani kinuuti darzanni isii ammoo birrii 3,400 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha saarvisiin as biratti jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana asiyyuu as kana keessan saarvisii biraa hin barbaadu kookisiileen isimarratti jechuudha anammoo jalaa hin buqqisuu shigiidhaan jirti akkana fakkaata jechuudha tirfii wanta ganaa jira kookisii asiin siini kaayanii garachaan sanii kookisii kaayan jechuudha nama tokkoof yoo kennu barbaadanii saarvisii biraa irratti hin barbaadan jechuudha isiin wanta isiitu gahaadha akkana fakkaatti namoonni bitachuu barbaadan isiillee bitadhaa isiniin jedha gatiin isii 3,700 isiniin jedhee jira 400 isiniin jedhee jira ifa manarraa ta'ati inni biraa ammoo isa kana jechuudha masoobii baay'ee bareeddu jaalatamtu taate nu biratti namni baay'een hin bitataa jira jechuudha akkana walirra sadiin isii biteef jechuudha masa warqii lama naa bitnaan jettee kaate ergasii kirrii naa bitnaan jettee kirriin baay'ee guddiidha jedhee hin amansiisee ofumaa kiyyaa maaliif isimaaf yaadee ka kirrii tokkochaan bitattu masoobii kanaa fi masa warqii kana bittiif jechuudha ani jechuun an gara hundattuyyuu anaaf akka isin jettetti illee osoo bitee fi ani hin danda'a garuuyyuu obboleetti teenna akka isin barbaaddutti bituuf hin danda'a garuuyyuu isima ofumaa kiyyaatti mee amansiisee ka masa warqii kana tokkocha bitattu masa warqii daantalii irra dhooftaa kanallee ammoo kanaaf kana sii bitti jedheen ka masa warqee tokkocha ka kirrii bitattu waan jedheni isiilleen ishee jettee naggalateeffattee akkasumatti naa bitinaan jettee akkanuma biteef jechuudha masoobii kana hin beektanii masoobii baay'ee bareeddu taate jechuudha nu biratti masoobii jaalatamtuudha gatiin isii birrii 1,700 jechuudha masa warqeen tunillee jechuudha baay'ee tokko bareedde jechuudha akkuma isin argitan kana birrii 2,600 jechuudha masa warqeen kunillee birrii 2,600 masoobii bareeddu tana harkuma tokkocha bitaan jechuudha hagammaatti harkuma tokkocha bitee harkuma tokko harka nama tokko jechuudha maaliif waan naggaadee irraa bituuf jecha harka tokkocha fiddi jechuudha jarri akkana fakkaatti baay'ee bareedde jechuudha masa warqee masoobii baay'ee bareeddu kataate jechuudha akkana fakkaatti gatiin isiillee akkuma isin beektan jechuudha baay'ee tokko bareedde jechuudha gatiin isii birrii 3,000 jechuudha akkana fakkaatti namoonni bitachuu barbaadan isiillee bitachuu hin irraanfatinaa bitadhaa isiillee isiniin jedha anni biraayyuu immoo maashina juusiiti maashina juusii kun baratameera jechuudha kinu isuma kana bitara jechuudha irra deddeebi'ee saachiidha saachii kana jechuudha hin beektanii kinuuti isuma kana jechuudha isa kana irra deddeebi'ee bitaa jira birrii 4,000 jechuudha inni illee namoonni bitachuu barbaadan inni biraa ammoo feermuuziidha feermuuzii kana hin beektanii isallee jechuudha abbaa seerii lamaati meeshaa isin beektan keessa baasuu hin deemu inni illee akkuma isin argitan kanatti birrii 5,000 jechuudha abbaa seerii lamaati jechuudha inni biraa ammoo maashina bunaati maashina bunaa san akkuma isin argaa jirtan san achi jiru san jechuudha abbaa giraama 100 jechuudha yoo barbaadan giraama isaa dabalachuu hin dandeettanii inni illee birrii 2,500 jechuudha inni biraa ammoo burcuqqoo bishaaniiti burcuqqoo bishaanii kana jechuudha burcuqqoo bishaanii kana jechuudha burcuqqoo bareedduudha jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana kinoo akkana jirtu jechuudha burcuqqoo bishaanii kana namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii akkana fakkaattee eegimmaashni isii birrii 600 darzana isii yoo barbaadan ammoo birrii 1,200 jechuudha akkana fakkaatti meeshaan kennaarraa akkana fakkaataa jaalattan taanaan lakkoofsa bilbilaatii irra deebi'ee kenna duwwaa 972 duwwaa 25 irra argachuu dandeettanii akkana fakkaata meeshaan kenna yoo jaalatan keessan na dubbisaa isiniin jedha warroonni haarawaa taatan akka wantoonni viidiyoon gadhiisu guutuun isaa akka isin jala hin darbneef subscribe godhaa isiniin jedha warroonni ammoo kanaan dura maamila keenya taatan ammoo hiriyoota teessan irra share gochuudhaan akka meeshaa kanallee bitatan akka viidiyoon kennallee nama bira gahee naaf guddatuuf jecha share godhaa isiniin jedha hiriyoota teessan irratti namni ilaaltan kamiyyuu adaraa keessaa laayika osoo hin godhin bira hin darbina maaliif yoo isin laayika gootan viidiyoon kee nama baay'ee bira gahaa jechuudha hedduu galatoomaa isin jaaladha umriinaan dheeradha namoonni ammoo warroonni ammoo meeshaan keessan gad isiniif hin dhiifamini obsaan na eeggadhaa isiniin jedha meeshaa keessan isinumaaf bitaa jira akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadanillee keessan na dubbisaa isiniin jedha nagaatti horaa bulaa